أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله أجل Magge telefonat Woi Sulaiman, wow, karai Quran itu nih bang. Magge, yo, Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Mana syaitan tadi karai Quran itu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau baca? Magge karai ya kan Quran apa nu? Quran itu bang apa? Hayya karai ya kan Quran apa nu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya isiniin jecha akkuma beektanii kutbaa qoraa jirtan nuun jettanii nuti immoo garuu rakkanneeti malee waan biraatii miti akkasumallee salaamtaa qabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota bakka jirtan maratti nagaan keenya isinaa dhaqqabu isiniin jenna waan nu hordoftanis galatooma. Warri isin nuffisiisnes salaamataan keenya deddeebiidha warri isin miidhes nu uffalchaa isiniin jenna. Haala sochii keenya hundumaayyuu quba qabdu daawwataa jirtu argaa jirtu si waan baay'ee yaada baay'ee nuuf ka'aa jirtu. Garuu haalli adeemsa keenyaa kun laayyoommatti akkasitti dubbattan sanii miti akka afaan keessanii osoo nuuf ta'e silaa gaara kana keessaa qaata injifannoodhaan kan gallu dubbiin akka afaan keessanii miti akkasin achi teessanii akkana godhaa jettan osoo hin taane dubbiin adeemsa qabdi. Daandiin irra deemaa jirru kun bu'aa ba'iin ishee baay'ee jabduudha. Nama dadhabsiisti, nama nuffisiisti, nama gubdi. Boolla adda addaatu jira. Gaara kanarra yaabbannee gadi bu'uun naannoo namni jiru hubachuuf as keessa jechuudha. Bo'ii kana hunda keessa deemtee bitaa mirgatti naanna'uun akka nama bahaan ganama dhufee lixaan galgala ba'uu namaaf hin galu bitaa mirgisaa jechuudha garritti goramu. Kanaaf akka isin laayyoodhumatti teessanii bakkuma teessanii haasoftan osoo hin taane dubbiin nu warra keessa jirutu beekaa, nu warra rakkoo kana harkaa qabutu beekaa osoo jechuudha. Gaara kana keessatti kan injifannoon galamu ta'e Yusuf jabaa kaleessa jechuudha. Jara gadi qabaa ture sanatu harka jaraa keessaa ba'ee galaa. Jarri humna osoo hin taane ummata siirii fayyadamanidha. Ummata jechuudha waan fedhanitti jijjiiramuu danda'u. Jarri osoo nama bira ta'anii siiriidhaan waan adeemaniif nuti immoo siirii irraa bilisa waan taaneef iyyuu waan akkasii kana fayyadamuu hin dandeenyu. Adeemsi keenya haga lubbuun jirrutti ittuma fufa, haga dhugaa keenya argannutti itti fufaa nu hordofaa yaada dabalata. Akkuma Maggeen jedhee dhugaadhaa nuti siiriidhaan deemaa hin jirru rabbitti hirkannee deemaa jirra jechuudha. Akkasuma immoo tuyyuu ni turti malee hin haftu jechuudha dhugaan teenyatuni. Akkasuma inshaallah rabbumaan haala absisuu isiniin jedha. Akkas jechuudha akkuma agartan viidiyoo irratti argitan natti fakkaatee ture. Keeriyaan faati qabanii turan jechuudha. Nuti immoo tuyyuu bakkitoo duraa Yusuf itti awwaalan dhaynee yoo jennu hin dhabne ammallee osoo maattakkatalaa jirru viidiyoo agarre jechuudha. Viidiyoo agarree yoo jennu keeriyaa diinalleen Abdallaa fi Faawoo qabatanii harkaa bayaniif hin baane immoo hin beekne jechuudha. Akkasuma immoo tuyyuu nuti yoo garanaan deemnu karaan amma nu harka guutuun gaarri kun guutuu wal fakkaatadha jechuudha. Karaan nuti yoo asiin deemnu asiin jiran jennee hin jiran. Bilbila immoo tuyyuu keeriyaadha dawwalu bilbilli isii hin dalagu yeroo maal fayyadanii lafti gammoojjidha neetwoorkiin hin dalagu yeroo takka shabakaa irratti yoo isiin baatu nuti hin baanu yeroo nuti irraa baanu isiin irra deebite jechuudha. Akkasuma immoo tuyyuu isiillee wal qunnamuu hin dandeenye hanga ammaattu akkasuma hordoftoonni keenyallee nu komataa jirtanii warra nu komattanillee nuti jechuun waan kana itti jaalanneeti miti ammallee bootaa san beeynee irraa afaan jiru jechuudha. Wallaalleeti bootaa lafti wal fakkaata walumaa gad deemu jirra hanga ammaattuyyuu nutis isumaa fi rakkoon isaa rakkoo teenne jenneetiin wajjimaan rakkannee gaara kana keessatti gallee isaaf jecha walii gad deemu jirra. Garuu mootuyyuu nuu mijatuu dide ni wallaalle karaa akkaataa goonu dhabne jechuudha. Innaa akkasii bakkee maal nutti
Egaan akkuma beekamu kaleessa viidiyoo irratti argaa turtanii hiriyaa fi linaafaan akkasuma naannoo Abdallaafaa deemanii akkasuma jara walii wal qabatanii turanii adeemsa keenyaaf jaraa wanta adda godhutu jira. Innis maali yoo jettanii biyya Arabaa kana keessatti dubartoonni gara fedhanitti yoo deemanii namni akka laayooti duraan dhaabbatu mirga qabu jechuudha yoo adeeman. Baay'ee na cuucamani akka keenya jechuudha. Nuti amma mirgatti deemna yoo jenne ummata Arabaatu nu deebisa, bitaatti deemna yoo jenne jaratu nu deebisa. Sana qofa yoo osoo hin taane jechuudha ummata Arabaarraa waraana bitataniiru amma Abdallaafaa. Waraana bitatanii waraana qabu, waraana Arabarraa bitatan jechuudha. Kan bitaa mirgatti akka nuti hin deemne nu sakaalu jechuudha. Kan akka nuti deemnee Yuusufitti ba'uu hin dandeenye nu godheeru kufuun guddaan waraana nuti arginee irraa deebi'aa jiru. Kaleessa akkuma argaa jirtan turtan gaara gubbaatti waraana hedduu argaa turre. Waraana mataa jaraa arginee osoo jedhe nun argin dhokannee jalatti gada deebi'aa turre. Akkasumas immoo osoo deemnu bakka Yuusufitti hidhamee ture boolla isaa keessa deemnee bakka inni itti hidhamee gidiramaa ture itti dhiiga jechuudha. Dhiiga isaallee dhakaarraa laallee baay'ee tokko jechuudha garaa nu nyaataa ture. Achi dhannee mataa qabannee maal goona gaddinus waan goonu qabnu achirraa jechuudha kaameraarraa akka fakkeenya fudhee hordofaa turetti gaaratti ol ba'an jechuudha. Gaara sanatti ol baane yoo jennu waraanatti dhannee ol baane. Sanarraa immoo gorree gara biraa gorree jechuudha. Jala gorree adeemaa turre. Edas immoo akkasuma jechuudha. Hordofaatuma bulle haga yoonaatti hin teenye barbaadaatuma jirra. Yeroo jechuudha qorri nutti cimu dhakaa jalatti seennee boqotaa. Yeroo immoo jechuudha xiqqoo ishee nurraa nutti bulluqee xiqqoo ishee nuuf hawwee jedhu immoo deddeemaa osoo jennu har'a ganama jechuudha biiftuudhaa baatu kaane ganama suubiirraa. Osoo jarri rafanii illee jechuudha naannoo isaatti dhiyaanne jennee gaarri kun keessi bitaan isaa mirgi isaa dhagaadha. Gara kanatti gortaa waan fakkeenya fudhattu hin qabdu hundi isaa tulluu duwwaadha. Tulluu isa kana yaabbadhe moo yaabbanne isa kana marsee moo isa kana marsine jennee osoo lafa kanarra naannoofnu jechuudha. Amma yoonaatti osuma deemnu dhufnee as geenye kaameraa argannee viidiyoo isinii waraabaa jirra jechuudha hordoftoota keenya. Kanaan haalli adeemsa gaara kana keessaa egaa gaara nama deemee beekutu beeka. Gaara jechuun amma namoonni hedduun jechuudha gaara adeemanii hin beekan gaara hin agarre. Garuu gaara kana keessatti abaluun qabee akkas godhi akkamitti akkana laafta akkamitti akkas taata waan nu laaffisaa jiru jira. Uummanni jechuudha utuu gaarri kun nu laaffisaa jiru deebi'ee immoo siirratti dabalatee nu gidirsaa jira jechuudha. Uummata siiriidhaan adeemu. Uummanni siiriidhaan adeemu humni isaa boru rabbiin biratti faayidaa isaa dhabuyyuu har'a jabaadha. Namarra cima ni jabaata humna jinnootaati wallaansoo namaan qaba. Nama tokko jinnoonni yoo qabde nama meeqatu lafatti gadi qabuu danda'a. Kanaafuu nuuf yaaduu qabdu jechuudha. Akkasin jettan sanaa miti dubbichi. Nuti kunoo jechuudha aduu keessatti har'a jechuudha kunoo rifeensi iyyuu nurraa dhume. Ofii keenyaa yoo akka jirrutti jirra rifeensi nurratti diimate. Biyyoo taane ofii keenyaaf iyyuu dugdi keenyaas keessatti nu gurraacha'e. Halkaniif guyyaa jechuudha miilli nu qallataa deemuu dhumatti jirra. Kopheen nurraa dhume akka jirrutti jirra jechuudha rakkoo hamaa keessa jirra. Kanaafi kana nu hubachuu qabdanii rabbiin nu godhachuu qabdanii. Akkanatti qaba akkasitti qaba akkas godhaa jettanii ajaja qofa osoo hin taane rabbiin nuuf godha akka rabbi humna nuuf ta'uun isiniin jedhaa nu hordofa. Egaa akkuma makkaan jedhee nuti taa'aan jirru jechuudha ammallee deemsumarra jirra imalumarra jirra irra hin ga'in malee garuu amma akka na fakkaatetti akka viidiyoo isaa irratti argaa jirrutti naannoon kun naannoo faayoon faati jiranii gaarri kun gaara isaaniiti mishigii isaaniiti jechuudha kun akkasuma mootiyyuu naannoo keeriyaan faatitti dhayitee natti fakkaataa jira akkasuma inshaallah akka rabbiran oolchu du'aayi nu godhaa isiniin jedha osoo nu loluu hin taane du'aayi nu godha du'aayi nu jajjabeessa maaliif jennaan wanti du'aayi caalta hin jirtu nutis mootiyyuu humnuma kennaa ol ta'e malee itti jaalannee yookaan immoo sodaa lubbuutii miti wanti nuti as murteessaa jirru sodaa lubbuu osoo hin taane eessuma barbaacha jirra dhabneetiin taa'u jirra malee waa takka wanti nuti wanni sodaanneetiin taa'aa jiru takka hin jiru akkasuma immoo uummanni shayxaanaa ni beektanii siirii fayyadama jechuudha siirii waan akkanaa dalagaa jiranii isiniin jedha ammallee inuma imalla hin dhiifnu isiniin jedha hanga lubbuun jirrutti hanga yookaan Yuusufin arginutti hanga dhugaa kee arginu ta'uutillah maal abo maggee maaltu natti ulfaata? Kanaan hordoftoota keenya akkuma beekamu hordoftoota maalaa sodaa boo wanti nu ulfaatu jira boo qaama kana guutuu kana nu
akkuma beekamu jechuudha nuti kan barbaadaa jirru kuni loowwan miti kan nurkaaban yookaan re'ee miti hoolaa miti farda miti wanti barbaadaa jiru wanti nuti barbaadaa jiru nama namni dhoksedha. Bakkee maal hordoftoota taasisa rabbii qaama kana guutuu na qabeera. Maal taate abboo? Qaama kana guutuu na qabeera. Inni dadhabdee? Dadhabbii miti. Narra leemshaa jira qaamni maal akka hin beeku. Maaltu sitti dhufe immoo? Waan beektu karaa duree. Suleeman. Maal ta'e mucaa? Jinnii keeti moo sitti deebi'e? Suleeman. Suleeman. Abboo. Suleeman. Goggogeera mucaan na bira. Suleeman. 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 Ayyaa kai maal taate? Goog. Aboo qaama kana guutuu na laamsuu. Maaltu si tuqe? Maal? Waan argaa jirtu. Beela dadhabdee moo maali dheebuu? Aboo beelaan dheebuu miti. Maali? Qaama kana guutuu natti narra hadoodoo inni ta'e gosa dadhabee. Maaltu si tuqe? Sitti dhufanii? Aboo beela siyaasii yaada. Garamitti? Maal taate? Garamitti deemna iyya? Maal amma nagaa turte maal taate? Suleeman? Bakkee. Yoo. Maal? Maal na rukuttaas immoo gowwaa? Kuftee naa hin alsi qabe yaar maalitti godhe? Aboo na barna nagaa. Maal ta'e mucaa maal na rukuttare? Anaa miti boo. Eenyu na dhaye asii harka kee argaa hin jiru? Wallaahi anaa miti bakkee as dhaye. Eenyu? Basummaan sheexaana akka gaafa kaan nurratti erganii kan nu gochaa dha. Manni kun mee? Sheexaana kan warruma faawatu. Bakkee. Maal? Aboo maal hojja? Maalitti godhe Suleeman? Maal na rukuttaas? Si qofa rukutuu jarri? Waay. Suleeman? Wow. Qaray. Quraanatti ni ban. Bakkee. Bismillah bishaitana jiru. Ummati shaitana sani qaray. Quraanatti ni ban. Bismillahirrahmanirrahim. Kula wajir binnas. Alhamdulillah masyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qabattee? Bakkee qaray akka quraana banu. Quraanatti ni ban abbo. Hayya qaray akka quraana banu. Alhamdulillah syaitan rajim stu. Bakkee jir. Hojjet. Bakkee. Bakkee telefoon akka